Kadura mootummaas ta'ee namu biyya kanatti wanta beekuu qaba. Biyyi gara fuulduraa itti fufuu kan dandeettu sirna federaalawaa sabdaneessaa kan wal qixxummaan wal kabajuun keessa jiru. Kan sabaaf sablammiin aanaa haa taatu godina haa taatu naannoo ofii keessatti ittiin of bulchanii Itoophiyaa keessatti immoo akkaataa baay'ina isaanii akkaataa gumaata isaaniitiin qooda aangootii fi diinagdee argatanii ittiin jiraatan yoo jiraate qofa. Self rule and shared rule yoo jiraate qofadha. Hawwiin fedhe yoo jiraate abbaan fedhe waan fedhe yoo kan hawwu taate Itoophiyaan akka kaleessa kan sabaaf sablammoonni walitti cafallaqamanii tokko gubbaa taa'ee kun jalaa qoraan ta'u hin jiraatu. Kana namni beekuu danda'u qaba. Signaling is dangerous. Yeroo baay'ee irra deebi'ee dubbadha. Dongorri ijoollee keenya waggaa dabre kana keessatti injifannoon qisaasamaa dhufee jira. Fuula kennuun gammachiisuudhaaf jecha sossobuun hin barbaachisu. Nuufi uummanni Amaaraa uummata obbolaadha uummata waliin jiraatudha. Siyaasaan teenyaaf kasaanii garuu waggaa 150 siyaasa wal faallessituudha. Siyaasaan wal faallessituun akka wal simattu biyya walii ijaaru ni barbaanna waliin ijaarranna. Garuu harka kennuudhaan olaantummaa garee tokko fudhachuudhaan already olaantummaa aadaa, olaantummaa diinagdee, olaantummaa afaaniitti biyya kana jira. Wanni hoggansa kanarraa fi mootummaa gara fuulduraa sirna dimokiraatawaa gara fuulduraa irraa eenyus olaantummaan kaleessa dispaaritiin sun hafe wal qixxummaan akka bakka bu'uudha kan barbaannu jechuudha. Kuni ta'aa hin jiru. Kuni dongora guddaa. Mee waan tokko agarsiisa. Waan milli uummata keenya uummata kibbaa irratti godhe waan seenaa kaleessa kitaaba irraa dubbamu miti hambaan isaa hangarraa jira. Fuula kennuurraa kan ka'e irra namni nama keenya duguugaa bahee fi uummata keenya fixaa ture akka gootaatti ilaalamu eegalee jira jechuudha. Barnoonni isaanii maali? Xiqqoo booda mangistuunis goota ta'a. Xiqqoo booda malasaallee deebi'ee goota ta'a jechuudha. Kuni madaa walii tuttuqaa biyya diigutti waan fiduuf wanni barbaachisu wajjin gatta'anii dhugaa walitti himanii sirna federaalaa dhugeeffannoo waliitti irratti hundoofte jaaruu irratti malee tokko sossobaa kaan sossobaa fakkeessaa deemuun biyya kana gara diigumsaatti malee gara jaaramuutti hin fidu. Dhimmi imaammata barnootaa dhimma biyya ijaaruutiin waan wal qabatuuf siyaasaaf diinagdee fi hawaasummaa biyya tokkootiin wal qabateef namoota ogummaa qaban qofa osoo hin ta'in namoota biyya san fakkaatan daayivarsitii sabaaf sablammoota adda addaatirraa wal qixa irratti bahaman keessatti hirmaachuu qaban. Kan akka agarruutti garee tokko kan garee ilaalcha tokkootiif saba tokkootitu itti guutameeti kan qopheesse jechuudha. Kuni iba barra. Baay'ee dubbisuun qabdu waan isaan jedhan xiqqoo namicha fuula isaatiif waan haasa'u irraa ga'uu dandeessa jechuudha. Kanaaf waan akka imaammata barnootaa biyya kanatti wal falmisiisaa ta'e. Biyyi tuni reef ijaaramaa jirti. Reef olaantummaa garee tokkoo jala baatee wal qixxummaa sabaaf sablammootaatti achi cehuudhaaf dhidhiitataa jirti. Yeroo kanatti gareen tokko qopheesse ilaalcha garee tokkoo qofa fayyadu. Itoophiyaan uummanni Oromootis ta'e uummanni Somaaleetii fi uummanni sabaaf sablammiin biraa irratti qabsaa'e tan durii sun hin deebitu. Ilaalchi imaammata kana Itoophiyaa durii san kan olaantummaa afaan tokkoof aadaa tokkoo qabdu deebisuudhaaf karoorfamee garatti deemamaa jiru jechuudha. Kuni nama qaaneessa. Maaliif yoo akkas kan taatu taate maaliif namni sun hundume? Yoo akkas kan taatu taate Haayila Sillaasee irratti maaliif namni fincile? Darguu irratti maaliif namni fincile? Itti dhiisuun hin danda'ama ture. Kanaaf adeemsa imaammanni tokko itti qophaa'u irra utaaluudhaan akeekaaf tarsiimoo siyaasaa garee tokko bakkaan ga'uudhaaf kan qophaa'edha. Amma biyyi kun biyya sirna federaalawaati jechaa jirra. Namni baay'ee shakkii of keessatti argaa jira karaa keessumaa murtoowwan dhimma imaammata barnootaa karaa mana marii adawaawiiwwan daddarban kunneen sirna waaltawaa itti deebi'aa jirra waan jedhu gaaffii akkasii kaasaa jiru waan ta'eef mootummaan kana irratti of eeggannoo akkamii gochuu qaba sirna federaalaa jiru kana wajjin. Warri mootummaa federaalaa jiru itti fakkaachuu danda'a. Amma booda gubbarraa wanni gad darban gadi hin bu'u kana beekuu danda'uu qaba. Maaliif uummanni dammaqee jira? Uummanni ijaaramee jira. Uummanni mootummaa wayyaanee amma sibiilaa cimtuu sanuu micciiree harka kennisiisee jira. Uummanni imaammataaf tarsiimoo isaaf hin taane hin fudhatu. Uummata ta'utu beekamoo waan isaaf ta'u. Hayyuun ministeerri hoogganaan yaada tokko qabaachuu danda'a uummataaf. Yaada san garuu hojiitti ni hiika jee xarrazee gadi fiduu dura uummata mari'achiisuu danda'uu qaba jechuudha. Uummata hoggaa jennu garuu kaadree masumuuniin itti kafalamee walitti qabame. Kayoo dubbadhu jedhaniin waan jarri akka dubbatan barbaadu dubbatu. Kayoo callis jedhanii afaan isaa xaraggafee taa'u osoo hin taane hayyoota biyyaa hayyoota uummataa walitti fidanii irratti mari'achiisu. Hayyoonni sun immoo waan irratti mari'atanii walii galan san uummataan gadi ga'anii uummata amansiisu san booda hojiitti kan hiikamuu qabu. Barnoota jechuun wallaafaa miti. Mallasaan ekspermentii godhe biyya kanatti beektaa akka laaboratooriitti itti fayyadame. Barnoota amma isaan qeeqan kana mana tokko keessa taa'eetti Ingilizii irraa raasee jijjiiree hojiitti hiike. Dhaloota jaamsee jechuudha barnoonni sun. Har'allee dhaloota itti aanu jaamsuu barbaanna hin barbaannu. Jijjiiramni imaammataa gadi fageenyaan keessattuu immoo nuuf
dhimma dhaloota baraaruu dhabuuti. Ibsaa guutamaa fa'aa ji'a sagallan argatan san keessatti halkanii guyyaa hojjetanii qubee sana wayiitti hiikuun dhaloota qubee uume dhaloonni qubee qeerrootti ceheeta bilisummaan har'a argamsiisuun as baate. Amma immoo san duuba deebisuudhaaf waan sirna kaleessa qabsoodhaaf irraa kufuun deebisu ijoollee teenya irratti akka deemamu kan godhamu. Ergaan ani warra mootummaa naannoo Oromiyaatiif qabu, ergaan ani warra biiroo barnoota Oromiyaatiif qabu, dirqamni isaanii bajata fuudhanii gad dabarsanii kitaaba gadi hiruu qofa ta'uu hin qabu. Waan Oromiyaadhaaf Oromoodhaaf qabu sirriitti hayyoota wajjin bulleessanii lafa kaa'aniit olis erguu qabanii gadi dabarsuu qaban. Waan saffisaan dhaabachuu qabu keessa manneen barnoota dhuunfaa Oromiyaa keessa jiran akkuma manneen barnoota mootummaatitti afaan Oromootiin barsiisuu imaammata mootummaa naannoo Oromiyaa hiikuu qabu. Oromiyaa keessa malee wanni akkanaa kan jirre beektu. Oromiyaa keessa qofa kani manneen barnoota kibban beeku. Tigraay keessa hin jiru, naannoo Amaaraa keessa hin jiru. Kani manneen barnoota faallaa afaan hojii naannichaatiin alatti kan barsiisan Oromiyaa keessa qofa. Maaliif? Barnoota qofaaf siyaasa irraa achi bahi ilaali. Maal jedhan amma? Paartileen jiran hunduu akeekni isaanii guddaan Oromiyaa irratti. Oromiyaa doomsuu, Oromoo addaan qooduu, hamilee isaa cabsuudha kan isaan fuulleeffatanii deeman jechuudha. Daa'ima tokko immoo mataa isaa irratti kutaa tokko irraa kaaftee ilaalcha afaan faallaa dantaa isaa irratti faayoo deemte gabricha haaraa horachaati kan deemtu. Kanaaf uummanni keenyas dura dhaabbachuu qaba. Warri mootummaatilleen uf duuba deebi'anii itti yaaduu danda'uu qaban. Rood maappiin kun durumarraa hin xiraa. Xiraan kun kan irraa ba'uu danda'u hayyoonni keenya gadi taa'anii sirriitti ilaalanii yoo madaalan qofa. Maali mootummaan badiisaa irraan baranne? Maastar pilaanii, waa'ee magaalota, laagim, ammallee deebi'anii akkamitti waan akkanaa hojjetan. Bulcheessuun osoo danda'amu, uummatatti dhiyeessuun osoo danda'amu, yaada dabalataa itti fudhachuun osoo danda'amu, jarjaranii ittiin deemuun kun sirrii miti. Kana duuba deebi'anii itti ilaaluu qabu. Uummanni keenya immoo akkuma yeroo adda addaatti jedhutti ija takka cufatanii ija takka rafuu qabanii amma ija lamaan banatanii rafuu danda'uu qaban. Maaliif bakka darguu duubatti gara zaman Haayila Sillaaseetti waan nama deemsistu as mul'ataa jechuudha. Kanaaf uummanni keenya damma qofa qaba. Mootummaanis yoo siiriyees kan ta'u taate gadi taa'ee waan uummanni barbaadu sirna barnootaa qofa irratti osoo hin ta'in wanti biyya kana keessa ta'u waan dubbachuu nu dhorguuf nu saalfachiisu taa'ee galee jira. Waan baay'eedha keessa seenuun barbaadu. Waan faallaa fi farra ilaalcha dantaa Oromoo ta'e hedduutu biyya kana keessatti bibbiqilaa jira. Ilaalchi farra Oromummaa kan alagaa qofa osoo hin ta'in sadarkaa mootummaa federaalaatti. Baay'ee mootummaa federaalaa keessa harki 63 kan ta'u warra saba tokko irraa walitti bahedha. Waan isaan dhadhaaran federaala yoo dhiifneef illee Oromiyaatti immoo kanatti gadi fidanii ittiin deemuun kun rakkoo uuma. Kanaaf warri mootummaallee gadi ta'anii maal hojjechaa jirra? Muka of jalatti muraa jirraa? Boolla awwaala ofii qotaa jirraa kan jedhu laaluu qaba. Uummanni immoo yeroo mootummaan qileetti of naqu wajjin qilee akka hin dhayine of eeggachuu qaba jechuudha. Nama ajaa'ibsiisuun ministeerichi qormaan hin hatamnedha. Qormaan hin hatamu biirooleen barnoota kan Tigraay, kan naannoo Amaaraa, kan Oromiyaa, kan Finfinnee yeroo dubbataa jiran kanatti hin hatamnedha jechuudha. Kuni rakkoo guddaadha. Oromiyaadhaaf immoo rakkoo guddaadha. Maaliif? Oromiyaa uummata Itoophiyaa keessaa harki 40 kan ta'u atleast akka isaan lakkaa'anitti Oromiyaa keessa jira. Barattoonni kutaa 12 fudhatan jedhamu immoo parsantii 26 qofa. 26 tuqaa 8 akkasii. Waa'ee maaliif kun gad bu'e? Kana qofa miti. Amma Adaamaa fi manneen barnoota hedduu keessatti barattoota 300 keessaa tokkoffaa bakka itti darbee jira jechuudha. Waliigalatti hanga amma dhageenyutti parsantii 20 ta'uu jedhama Oromiyaa irraa kan darbe. Kuni rakkoo guddaadha. Kana odoo hin sirreessin irra deddeebi'uudhaaf yaalamaa kan jiru. Osoo kana barattoonni fi uummanni maatiin gaafataa jirudha. Amma waa'ee roodmaappii kana kan baasan. Kan roodmaappii bara darbee dhiyeessanii ture yoo yaadatte. Gaafii guddaa kaasee, mormii guddaa kaasee, mariin bal'aan irratti godhamuudhaaf jedhamee duubatti fudhatame. Mariin bal'aan osoo irratti hin godhamin, yaadni hayyoonni hiree argatan sun itti kennan sun hojiitti osoo hin hiikamin, osoo hin hammatamin, amma semistara jalaan gahanii semistara torban lama akkana tufe semistara eegaluudha. Semistara jalaan gahanii gaafiilee rakkoolee imaammata san keessa jiru osoo hin sirreessin uummatatti fe'uudhaaf yeroo ittiin baasantu jira jechuudha. Kuni tarii Oromoo mootummaa kana jaanje tarii keessa ta'anitti saaboteej godhaa jiran natti fakkaata. Kanaaf waan dhimma guddaa fiduudha jedhee yaada. Barbaachisummaa isaa akkamiin ilaalta? Amma roodmaappii haaraa yookiin imaammata barnootaa haaraan waggoota 28 darbanii Dooktar Xilaayee Geetee kaleessa miidiyaaf ibsaa akka turanitti ogeeyyii gaarii oomishuu hin dandeenye seektara hundumaa keessatti namoota naamusa qaban oomishuu hin dandeenye. Kanaaf sirna barnootaa jijjiiruun barbaachisaa jedhanii miidiyaaf ibsa kennan akkasii. Rakkoon guddaan barnootaa rakkoo naamusaatiin rakkoo qulqullinaati. Quality of education baay'ee gadi bu'ee jira. Kun immoo mallasaan waan godhe qaba. Faranjii ittiin sosobuuf mallaqa ittiin argachuudhaaf jecha yeroo baay'ee waan haasofnedha kun. Lakkoofsa guddisuu sababa jedhuun qulqullina
baay'ee gadi buusee jira jechuudha. Lakkoofsa manneen barnootaa baay'ee bal'ise, lakkoofsa barattoota baay'ee bal'ise, kan yuunivarsiitii kan haayiskuulii baay'ee bal'ise. Garuu adaduma bal'isuun garuu qulqullina irratti xiyyeeffannaan hin kennamne, lakkoofsa barataa daree keessaa baay'ata, barsiisonni qophii gaarii fi gahaa hin qabanii. Sababa kanaan barnoonni Itoophiyaa keessaa baay'ee bu'eera. Barattoonni digriidhaan yuunivarsiitii beekamarraa eebbifamanii xalayaa akka sirnaan barreessuu hin dandeenye, kan immoo injinariingiidhaan eebbifamanii hojii bu'uuraa tokko hojjechuu hin dandeenye oomishamaa jiran. Naamusa irratti baay'ee amma kan shakkisiisu jira. Qulqullina irratti yoo ta'u taate imaammatas rakkoon isaa imaammata moo waan biraati. Imaammata moo rakkoo dhiheessiiti. Rakkoo piraayoriitiiti kan jedhu irratti ogeeyyoonni taa'anii irratti mari'atanii san sirreessuun waan jiru. Waan shakkisiisu jira amma kana keessa. Fuulleffannaan guddaan naamusa. Maal naamusni isaa? Barattoonni siyaasaa keessatti aktiivli hirmaachuu isaaniiti. Waan biraati miti. Naamusni amma dura biyya kana hin turin kan zamana kan mul'ate yoo kan jiraatu taate sabboonummaan cimee dhufuu isaati. Namni sun dubbatu irra deddeebi'uun jiru jira. Akeekni kaarikulamii haaraa kanaa, roodmaappii haaraa kanaa dhaloota Itoophiyaadhaan cuuphamee gadi baasuudha. Bakki jirtu akkuma tanuma. Sabboonummaa dagaagee dhufee ummatoonni keessattuu dhaloonni lafaa dhufaan kun akka duriititti afaan qabachuu didee eenyummaa isaatiin dhaadatee eenyummaa isaa kabajatee walqixxummaa gaafatee walqixxummaa san gaafachuu qofa osoo hin ta'in harkaan hiixatee waan fudhateef dhaloota kana doomsuu barbaadan jechuudha. Sabboonummaa doomsuu barbaadan. Kan roodmaappii qofaa miti kan laalamuu qabu. Ihaadee goggaa wal ga'u maal jedha? Rakkoon hamaan biyya kanaa sabboonummaa dheedhee lafa. So addatti ilaaluun qabdu kan barnootaatis kan siyaasaatis fuulleffataniiti kan sabboonummaa balleessuu barbaadan. Sabboonummaa eenyuti kan isaan balleessuu barbaadan? Kan Amaaraatiin miti. Roodmaappii kun dhugaa qabbaa'u sabboonummaan Amaaraa sadarkaa ammaa kan hin geenye. Oromoo irratti fuulleffataniiti. Kan ammoo kan sii mirkaneessu maali? Seensa irratti akeekni roodmaappii kanaa dhaloota Itoophiyaadhaan cuuphaa fiduudha. Gadi siqee garuu barattoonni Oromiyaa keessaas bakkeen biraa afaan Amaaraatiin sadarkaa gadi sana kaasanii baratanidha. Itoophiyummaa Amaarummaadhaa kan kaleessa qabsoodhaan ofirraa fottoksinee ofirraa lafaan geenye san deebisuu barbaadan. Kuni akeekni isaa ifa ta'uu danda'udha qaba. Keessa qofa osoo hin ta'in alumarraa waan ifaati jechuudha. Abba jennee kaana kanumaan jalqanna afaanuma keenya kattannee dubbinna afaanuma keenya tarsiiboo hubanna. Afaanuma keenya kattannee dubbinna afaanuma keenya tarsiiboo hubanna. Thank you.